kottu kottaa poolisii kottaa jijjiirama sa'aatii jijjiiramu dhabame immoo poolisii eegduudhaan gadi ba'e jechuun yaa marqasii afuufuun siifii miti siliqimsuufii jetti Oromoon. Kanaaf warri akkana godhe dogoggora maal amma dogoggora yoo fudhate maali nuyyuu hoo ummata akkamii qabna engadduma guyyaa darbe kana keessaa ummanni Oromoo naaf dhagahu bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre naafi Sufiyaanii fi gareen kun bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre Useen Bonee Haji Abdullaahi Ganamoo bakka jarri qabsoorraa eegalan rasaasatti dhukaasan turre jechuudha torbee guyyaadhuma 3-4 darbe kana keessa maal nuu himanii nama 3 jedhanii fuudhaniiti gogaa fuulaarraa osoo inni lubbuu qabu billaadhaan irraa kaasanii kana ummata biratti dubbadhu laata namichi metuni anaa ija anaa jireenya jedhu umriin koo gaafa sana waggaa 8 taa'een ilaalaa jedhe ummatatti yooni mee jennaan hin dubbatinii amma maaltu dubbachuu na fideenaa waan na keessa ta'ee jira laa sidumaayyuu ekeraa natti faarsu jarri ekeraa kaleessa waan kana na godhi natti faarsaa jiruufanii keessa ta'ee jira ofiifis nama fuula isaa gogaarraa nama lubbuudhaan jiru irraa fuudhanii ka'anii hin dhiifne hawaasa keenya na dhagaa ija saamutaadhaan keessaa baasan namni sunis namni ijaan arge jira bakki waaqoo guutuu qabsoorraa hoborsos lafa jira abbaan barbaadan dhayxanii ilaaluu dandeessu hayyoota keenya naannoo sanaa gaafachuu dandeessu hoborso maaltu ta'ee jedhaa gaafadhaa godaannisa keenya hamaadha torbee kana keessa kan nuti ija saamutaadhaan keessaa baasanii ka'anii lubbuun isaa ba'uu dinnaan guyyaa magaalaa hoborso magaalaattas baasanii ajjeesanii nu fuuldura keenyatti kana baannee jirra madaa keenyarra waa kaayyanneeti irra dabarre nuyyuu kanaaf nu hoo irra dabarfachuu hoo inuma dabarfanna ekeraas nutti faarsaan oolinaati baroodha warri kanarraa fayyadame baay'ee jira ha fayyadamu hayyee asbahaati gochi nuti kaleessa raawwanne hawaasa Oromoo irratti raawwanne duudhaa daganne aadaa daganne abbootii gadaa qabaachuu keenya hayyuu qabaachuu keenya akkasumas jaarraa 21ffaa ammas hawaasa dammaqaa irratti bobba'uu keenya daganne irra nu dabarfadhaa jechuun waan tokko maaliif jennaan akkuma Sufiyaan jedhe reefka gosaa torba garagalchuu reefka gosaa torba garagalchuu waan ta'eef torba garagalchuun nun dhibu kanaaf akka mootummaatti akkasi akka ummataatti immoo hayyoonni keenya adeemsa jaarraa 21ffaa nuu deemuu qabu osoo hin jarjarinii osoo wahis hin balleessin akkuma hin jedhe sana hayyoonni keenya isa gara kallattii qabsiisu amma gocha edda ta'e irraa eenyutu ganamaa jalqabee waa barreessee lallabaa jira jechuu social mediyaas ilaalaa irra caalaa eenyutu mirqaanaa jira eenyutu gammadaa jira mee mana sana dhaqaa ilaalaa waan jiru nagartanii warra peejii gurguddaa qaban warra biyya alaa taa'anu dhaqaa ilaalaa dhugumatti wanni nama danfisiisu akka nu danfinu kan godhaa jiru puush wanni godhaa jiru jira waan ta'eef inni sunis akkanatti ilaalamu inni lammaffaa immoo warri mootummaa heeraan alaa magaalaan kun kooti jedhee maqaatti moggaafatee kan beekamtii namni hin kenniniif kan namni abaluus hin jedhiniin ani baal abbaa amaanaatii baala daraadha jedhee taa'u nagaa rabbiitiin ta'a jira keenyatti bobba'uun garuu fafa seenaati keenyatti bobba'uun inni kun hawaasa Oromoo beekamtii kenneef dhugumatti ana mataa kan koo jechuudha akkamittiin amana jedhee akka dhuunfaatti Jawaariin hin gaafadhe heera jiru kana waggaa 2 dura akkamitti Jawaarii kan lakkii amanii jijjiiramte wanni jijjiiramte poolisiin naannoo Oromiyaa si jijjiirame warri sammuu qabdu si jijjiirame